bilbila isin irratti bu'e kan isin bilbilamaa jiru arguudhaan hariiroo isin namaa garaagaraa kan waliin qabdan salphatti hiriyoonni keessan namoonni isin waliin jirtan beekuu danda'a. Kanaafuu waan bilbila isin irratti bu'e akka hin beekamne godhuun danda'amee jira. Kanaafuu appilikeeshinii tokko isin feesisa. Appilikeeshinii kana argachuuf immoo na waliin tura. Appilikeeshinii kana argachuudhaaf ammoo iddoo Google Chrome keessa dhuftanii maal jettanii barreeffattan Find Job 25 jettanii ergasii search irra godhattan. Haala kanaan isin dhufa hordoftoota qiyyaa yeroo takka argachuu kaasuudhaan websaayitii kana haala kanaan erga isin dhufee iddoo search baringii kanarratti diimtuu xiqqoo kanarratti jechuudha qubee la kaakaa jettanii barreessitanii ergasii search irra godhattan. Haala kanaan isin dhufa hordoftoota qiyyaa ergasii yeroo takka haala kanaan erga suuraan tun isin dhuftee yeroo takka suuraa tana gattuudhaan isin bana iddoo appilikeeshinii irraa argattan jechuudha. Haala kanaan scroll godhuudhaan haala kanaan iddoo install jedhu tokko kanarraa argachuu dandeessan salphatti. Erga gabbuufattanii ergasii malee deebitanii alloo gootanii ni barbaadan security kajoo kana yoo security dhaan hidhachuu barbaadan security itti godhatanii ergasii kan enable lock kajoo kana haala kanaan bantan tongilii kana ergasii passcode dhaan join cufachuu barbaaddes akkasuma 9988 itti godha ammallee 9988 itti godhadha. Amma gaafa namni bilbila naaf bilbile argamuun hin jiru jechuudha. Maaliif iccitii koo anumaa fi ana biratti oola. Iccitiin namaa fi anu waliin qabnu san hiriyoonni koo namoonni bilbila koo kaayee yookaan akka cirraa argan nama naaf bilbilu san beekuu danda'anii jechuudha. Kanaafuu iccitii keessan dhugeeffadhaadha. Appilikeeshinii kana gabbuufadhaadha. Namoonni baay'een akka irraa fayyadamu immoo like, share, follow godhuun dagatinaadha. Copy link godhuun dagatinaadha. Keessattuu mallattoo favorite kana tuquun dagatinaadha. Turtii gaarii yeroo gaarii qabadha kabajamtoota koo.